Ashamaa harka fuunee akkam jirtu jenna hordoftootaa fi jaalattoonni Baarkoo Miidiyaa. Egaa oduu keenya har'aatiis miidiyaa keessan Baarkoo Miidiyaa irraa isiniif qabannee dhiyaanneeti jirra. Dursa oduu jiraan eegalla. Lammiileen Itoophiyaa imalaaf gama Yuunaayitid Isteet yeroo deeman duraan doolaara 5,000 kan qabsiisan amma dachaa 3 dabaluun akka gaafataman qajeelfamni haaraan bahe ni mul'isa. Qaamni rookeetii SpaceX Falcon jedhamu cabuun galgala kana ji'a yookaan addeessatti bu'uuf jechuun himan. Jaarsi Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan waliin marii gaggeessaa jirra kan jiru ta'ullee gama kaaniin ammoo mariin ammaa kun fashallaan Iraantu itti gaafatama jechuunis dhaadatan. Dargaggeessi akka Kiristiyaanoo Roonaaldoo ta'uuf abjoochaa guddatee har'a kilaba guddichaa addunyaatiif mallatteessuuf ja'a. Kanneen ja'an hangafoota oduuti amma gama oduu bal'inaatti nachiisan ceesaa oduu waliin Anjamaal Abdulleeti. Lammiileen Itoophiyaa imalaaf gama Yuunaayitid Isteet yeroo deeman duraan doolaara 5,000 kan qabsiisan amma dachaa 3 dabaluun akka gaafataman qajeelfamni haaraan bahee ni mul'isa. Qajeelfamni kun wixxata hojiirra ooluu kan eegale yoo ta'u Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa danuu ilaallata. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet lammiileen gara Ameerikaa seenuuf yeroo viisaa gaafatan maallaqa deebi'uu doolaara 5,000 eegalee gaafachaa turullee qajeelfama haaraan amma bahe kanaan ammoo maalleen yeroo viisaa iyyatan qabsiisuu qaban gara doolaara 20,000tti ol guddatee jiraachuu himuun maalleen kun ammoo dhaabbiidhaan hojiirra ooluuf akka ji'uu fi sagantaan kunis irra caalatti iyyattoota daldalaa fi turistii warra ja'aman ilaallataas ja'an. Kaayyoon ijoon sagantaan fooyya'ee bahe kuni lammiileen iyyatanii Ameerikaa seenuuf eeyyama argatan yeroo isaaniif eeyyamame ol akka hin turre to'achuu fi akkaataa qajeelfama haaraan kanaan qondaalonni imbaasii kanneen Ameerikaa seenuuf iyyataniif hanga doolaara 20,000 qabsiisuu qabus jedhan. Ameerikaan biyyoota lammiileen isaanii eeyyama argatanii ol turanii fi sanada biyya keessaa irratti to'annoon isaanii laafaadha jedhaman keessatti maallaqa qabsiisuu kan hojiirra oolche waggaa tokko dura baatii hagayyaa keessa ture. Sagantaan kuni waggaa tokkoof kan turu yoo ta'u waggaan tokkichi waan xumurameef qajeelfamni haaraan bahees jedhan. Sagantaa kana dura tureen kanneen iyyannoo galfatan maallaqa doolaara 5,000 akkasuma doolaara 10,000 hanga 15,000 ni gaafatamu ture. Qajeelfama haaraan ammaatiin garuu maallaqni doolaara 5,000 tarree keessaa baafamee maallaqni guddichi doolaara 20,000tti ol guddatee jiraas jedhan. Kunis biyyoota 50 qajeelfamni kun keessatti hojiirra oolu keessaa 30 biyyoota Afrikaati. San keessaa takka lammiilee Itoophiyaa ta'uutu ifoomee jira. Bulchiinsi Tiraamp baatii ammajjii keessatti Itoophiyaa fi Eertiraa dabalatee lammiilee biyyoota 75 irraa gara Yuunaayitid Isteet of Ameerikaatti imalaniif adeemsa viisaa kennuu yeroo hin murtoofneef dhorkee akka ture BBC'n gabaasee jira. Qaamni rookeetii SpaceX Falcon jedhamu cabuun galgala kana ji'a yookaan addeessatti bu'uuf jechuun himan. Qaamni rookeetii kanaa gara kaaba ji'aa yookiin immoo addeessarraa naannoo haroo Einstein jedhamtu tan qarqara ji'aatti ni rukutama jedhan ogeessonni. Qaamni rookeetichaa ji'a yookaan addeessatti bu'uuf deemu kuni isa gara olii yoo ta'u durumaanuu gara lafaatti hin deebi'u ture. Qaamni rookeetii gara olii kun guddinni isaa hanga gamoo darbii 5 kan qabuu fi ulfaatinni isaa immoo kiloogiraama 4,000 akka ta'utu himame. Qaamni rookeetichaa kunis sekondii tokko keessatti kiiloomeetira 2.43 kan imalu hoggaa ta'u rookeetiin kun ji'a 18tiif hawaa keessa naannawaas jedhan. Naasaan qaamni rookeetii SpaceX Falcon jedhamu kun lafarratti balaa fiduus hin qabu jechuun ogeeyyoonni yeroo miidhaa fi dhiibbaa inni fiduu malu qorannoo saayinsiitiin fuulduraaf akka hordofamuus ibse. Haroon Einstein bal'ina hanga kiiloomeetira 180 kan qabu hoggaa ta'u kanaaf rookeetiin kun bakka kamirraa akka bu'uu fi dho'iinsi uumamuus hangam guddaadha tan jettus ammaaf hin beekamu yoo jedhan saatalaayitiin kun torbaan tokko keessatti ji'a aduu karaa walitti bu'iinsa kun mudaturra dabartiis jedhameeti eegama. Kanaafuu waa'ee suuraa haroo Einstein dho'iinsaan dura turee fi isa booda uumame kan kaaftu ta'us himan. Teleskooppiin Ameerikaa saatalaayitiin naasaa Lunar Orbiter jedhamtuu fi kan Kooriyaa Kibbaa Daanuurii jedhamtu dho'iinsaa fi walitti bu'iinsa rookeetichaa ji'a kanaa hordofaa akka jirus ifoomsee jira. Garuu dho'iinsaa fi walitti bu'iinsa isaa ammoo lafa taanii suuraa kaasuun akka danda'amus mirkaneessuuf jirraas jedhan. Rookeetiin kaampaanii Elon Musk SpaceX Falcon jedhamu kuni gamni duuba isaa tajaajila biraatiif deebi'ee akka hojiirra oolutti hojjetames jedhan. Rookeetiin kun sadarkaan qoodamee kan hojjetame inni gama duubaa jiru ammoo
mataa isaa gara haawaatti dhiibuun eega furguggisee booda ammoo gara lafaatti deebi'a yookaan immoo garba bishaanii keessa kan bu'uu fi tajaajila rookeetii biraa gara haawaatti erguufis hojiirra kan ooluudhaas jedhan. Qaamni isaa gara olii jiru garuu achuma haawaa keessatti hafuu malaa fi qaamni amma ji'atti bu'uuf jiru kunis qaama rookeetichaa gama mataa jiruudhaas jedhan. Rookeetiin kun ergama naasaa ji'a ammajjii tan bara 2025 keessa ture amma hojiirra ooleedhaas himan. Rookeetiin Falcon 9 jedhamee beekamu kun waggaa dabree meeshaalee qorannoo saayinsiif oolanii fi warra gama ji'aatti imalan qabatee kan furguggifame ta'us BBC'n ifoomsee jira. Jaarsi Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan waliin marii gaarii gaggeessaa jirra kan jiru ta'ullee gama kaaniin ammoo mariin ammaa kun fashallaan Iraantu itti gaafatama jechuunis dhaadatan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald J. Tiraamp bulchiinsi isaa Iraan waliin marii gaggeessaa akka jiru ibsuun maddii oduu Reuters akka gabaasetti xata biyyoonni lamaanuu marii guyyaa guutuu gaggeessaa kan oolan ta'uu hime. Tiraamp Iraan waliin marii baay'ee gaarii gaggeessaa jirra jechuun waraana ji'a 5f tures waliigalteen xumuruu akka danda'an akeekuusaa dubbate. Biyyoonni lamaan mariitti deebi'uu hordofee ulaan Hormuz banamuu irratti waliigalteen ni taasifama abdii jettuun gatiin boba'aa addunyaa yoo gadi bu'u mallaa kanaatiin gabaan istookee kan biyyoota Eeshiyaa akka ol ka'uu danda'u Reuters gabaasee jira. US fi Iraan marii gaarii godhaa akka jiran Tiraamp kan dubbate turtii miidiyaa Fox News waliin taasiseen yoo ta'u Iraan yeroo dhihootti ulaa Hormuz akka bantu beeksiftees jedha. Tiraamp daawwannaa isaa Kaalifoorniyaatti taasise irratti Iraan waraana kana xumuruuf waliigaltee raawwachuu feeti jechuun ummataaf himan. Kunis fedhii isaa fedhii Iraan godhuu waan barbaadu fakkaata. Aangoonni Iraan garuu Ameerikaa waliin marii gaggeessaa hin jirru jechuunis ibsan. Akka Doonaald Tiraamp jedhutti marii guyyaa guutuu irra oolan kanaan ulaan Hormuz yeroo dhihootti banamuu qaba kan jedhu Tiraamp Iraan marii kanaan waliigaltee irra hin geessu taanaan qiyaamaa itti buufna jechuunis dhaadate. Warri Qatar ammoo tattaaffiin jaarsummaa US fi Iraan jidduutti waraanni akka dhaabbatuuf taasifamaa jiru bu'aa buusaa jira jechuun kan isaan himan. Qatar kana ibsuudhaan booda gatiin boba'aa addunyaa saffisaan irratee jiraachuus himan. Tiraamp akka jedhutti Iraan sanada bareedaa mallatteessuuf carraan dhumaa isiin qabdu amma jechaa jira. Iraan dhimma ulaa Hormuz irratti Oomaan waliin mari'ataa jiraachuu ibsuun torbee kana ammoo mariin kamiyyuu akka hin jirrees himte. Iraan wayita boba'aan gadi bu'ee jiru kanatti yoo ulaa Hormuz hin banne Ameerikaan haleellaa laaleessaatu isii eeggata jechuunis akka dhaadachaa jirtu Reuters gabaasee jira. Gama oduu ispoortiitti hoggaatti dabarru ammoo daa'imni akka Kiristiyaanoo Roonaaldoo ta'uuf abjochaa guddatee har'a kilaba guddicha addunyaatiif mallatteessuuf ja'a. Yeroo tokko baadiyyaa Koordivaar keessatti waan nyaatu dhabee dinnichaa lama dho'isaan nama jalaa fudhatee tokko hiraataaf tokko ganamaaf lamatti addaan qoodee bishaan irratti dhugaa akka nama quufeetti sossobaa garaasaa hidhachuun shaakala kubbaa miilaa taasisaa kan guddatee har'a garuu Yaandiyoo Maandeen gama kilaba guddicha addunyaa kan warra Los Blancos Real Madriditti dhiyaachaa yeroo jirutti deeggartoonni hedduun seenaa taphataa kanaa taphataa rakkina hedduu keessa dabree as gahe kana fuula miidiyaa hawaasaa irratti yaadachaa jiru. Yaandiyoo Maandeen daa'imummaa isaatii taphataa cimaa addunyaa akka Kiristiyaanoo Roonaaldoo ta'uudhaaf abjochaa guddatee fi maqaa isaa fi lakkoofsa 7 uffachuun Manchester United irratti harkaan halluu dibatee suuraa ijoollummaa isaa tan qabuun mul'isee jira. Yeroo abjuu egeree isaa adamsuuf manaa bahus umriin isaa ganna 9 ture. Amma daangaa Gaanaattis imaluun kilaba Interfoot Suudkoo Moo'ee jedhamu keessa seenuun tokko je'ee kubbaa dhiituu jalqabe. Yaandiyoo Maandeen har'a waa'ee isaa yoo dubbatu yeroo san beela keenyarraa kan ka'e gara magaalaa deemne dinnichaa hanna turre jechuunis yeroo ijoollummaa isaa dubbata. Yaandiyoo Maandeen wanta keessa dabre yeroo yaadatu kophee kubbaan taphatullee hin qabu ture. Kophee laastikaa ciccitaa walitti hirphee ittiin taphachaa ture. Jireenya san hunda keessa taa'ee garuu milkii Kiristiyaanoo Roonaaldoo ilaalaan as gahe jechuun yaadata. Akka isaatti qananiin magaalota Awurooppaa keessa konkolaataa miidhagaan deddeemuuf akka hawwii qabu yoo dubbatu kanaas obboleettii tiyyaa fi waadaa galaa ture jedha. Waadaa isaatiis akkuma yaadeen milkaa'eefii jira. Yeroo waggaa 15 gahu mana barumsa sadarkaa lammaffaadhaaf gara Ameerikaatti godaane. Wahireen isaa carroomsiteeti kilabni Boornemaawus yaaliidhaaf isa fudhate. Iizee fi Ooliiseen illeen shaakala tokko booda ifcinatti isa arkan yeroo san haalaan akka isa dinqisiifatan illee dubbata. Ta'us wayita san kilabichi isa hin mallatteessifanne jidduun kilabni isa barbaadus ni dhabame. Murtiin eeyyama viisaa isaa dhumnaan gama Afrikaatti isa deebisan.
obboleettii isaa tanarra lubbuun hin jirre waliin imimmaan gaafa sorroobsine yoomillee hin dagadhu jechuun dubbata. Torbee muraasa takka booda garuu aduun abdii takka isaaf bariite. Roobii ganama ture. Kilabni warra Ispeen Leegaanesh jedhamu tokko isa afeeruun garee isaaniitiif akka taphatuuf Yaandiyoo Maandee mallatteessifate. Yeroo san umrii isaa waggaa 18tiin Real Madrid waliinis morkate. Kunis abjuu isaa keessaa takka taatullee Kylian Mbappé waliin uffata wal jijjiiruun ammoo gammachuu biraa isaaf uumte. Ammas achii kilabni Jarman dandeettii isaa ilaaluun yeroo miiliyoona 20 kafalee gama Bundesligaatti isa fide. Bara dorgommii dabre keessatti Yaandiyoo Maandeen dorgommiiwwan hunda irratti taphoota 46 kan taphateen galchii 15 galchuu danda'ee jira. Kunis dandeettii isaa addunyaatti mul'isuun urjii ol adeemaa isa taasise. Biyyi isaa Cote d'Ivoire wancaa addunyaa bara 2026 irratti yeroo isa yaamtu abjuu daa'imummaa isaa jaalala gaddaa fi waadaa obboleettii isaatiif seene san gama waltajjii guddaa addunyaatti deeme. Waltajjiin kun ammoo ija kilaboota gurguddoo addunyaa keessa akka seenuuf carraa biraa isaaf dabale. Kilaboonni gurguddoon England kan akka Arsenal, Manchester City fi Liverpool faan isa bitachuuf kajeelanis gatiin isaaf gaafatame yuuroo miiliyoona 100 caalu kafaluufis humna dhaban. Warri Madrid dhiyeenyaan isa hordofaa kan turan PSG waliin morkachuun taphaticha yuuroo miiliyoona 100 dhuunfaa isaanii taasifachaa jiru. Ajaa'iba rabbii! Gurbaan gaafa kaawwaan nyaatu dhabee dinnichaa halaw godhaa ture. Har'a sarara fuulduraa irratti Kylian Mbappé faa waliin taphachuuf carroomee jiru kuni hammam si dinqisiisa laata? Mana Cristiano Ronaldo mootiitti ta'ee dirree kabaja isaa hunda itti arkee mooraa abjuu isaa tan kaleessaa Santiago Bernabéu keessatti Yaandiyoo Maandee arguuf jirra. Wanni garaa nama nyaatu garuu obboleettiin isaa inni akkaan jaalatu silaa sadarkaa isaa kana arguu qabdu har'a lubbuun hin jirtu. Homaa godhuun hin danda'amu waan ta'eef tana waaqayyoof hin dhiisaa obboleettiiwwan koo kanaafan gammachiisuuf duubatti hin deebi'u jechuu Yaandiyoo Maandeen garee isaa dubbatee jira. Egaa daawwattoota Baarkoo Miidiyaa oduun keenya har'aaf qabannees isaan gaammaatti hordofaa turtan kana fakkaata. Oduu biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan tura.